Soofaa bareedaa ta'ee fi faashina ta'e jechuudha. Warroonni barbaadan gatiin isaallee gatii madaalawaadha. Gatii ol bahee miti hedduu bareeda jechuudha. Maashaallaadha. Namoonni jaallattan as jedhaas ni jira. Obboleettii xiyyaa akka ati barbaaduu fi akka fedha keetiitti siif bahee jedhee yaada kan nama lamaati. Maashaallaadha. Ijoollee goddanyoota lamaanii diizaayiniin jiraa tokko karaa riibichatu garagara malee diizaayiniin isaa wannummaa takkatti garagarummaa hin qabu. Hedduu bareedaa maashaallah isiniin jedhee jira. Rabbi nagaanitti isin haa galchu. Nama galee irraa gammaduu rabbi isin haa taasisu. Maashaallah Arabiyaa Majlisii hedduu bareedaa ta'e. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kennaa kan onnee qulqulluurraa madde isin biraa jiraatu isinin jecha haadhallee soofaa nama lama qabadhe isinin dhufee jira. Soofaan kun akkuma isin argitan soofaa hedduu guddaa ta'e jechuudha. Baay'ee guddaadha. Saaloona tokkoof kan gahaa ta'e jechuudha. Maashaallaadha. Akkasuma gatiin isaallee gatii jiddu galeessaa faashinallee hedduu bareedaa boondiidii namoonni jechuu barbaadan jedha isinin jedha. Maashaallaadha. Garaan isaa keessi boondiidiidha. Hedduu bareedaa ta'e akkasuma liizarii fi carqiin isaallee jechuudha. Kwaalitii irraa kan hojjetame jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallaadha hedduu bareedaa hin jaalattan jedhee abdii guddaa isinirraa qaba. Wanta bareedaadha waan ta'eef yoo jaalattan keessan dubbisuun irraa fatina. Akka isin hin amallanne akka isin yookiin akka isin hin darbine gatiin isaallee booda dabaluu danda'a waan ta'eef daddafaa jedha. Gatii madaalawaadha gatii jiddu galeessa. Maashaallah hedduu bareedaa asumaan sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina isinin jedha. Hiriyoota keessaniifillee sheer godhaa namoonni ilaaltan hundumti keessanuyyuu laayikii godhaa akka viidiyoon kiyya nama hedduu bira naaf faffaca'uu fi asumaan hanga xumuraa na hordofaa isinin jedha. Maashaallah hedduu bareedaa soofaa ajaa'ibaati. Kan Rahiimaa fi Aasiyaati jechuudha. Rahiimaa fi Aasiyaan ijoollee goddanyoota hedduu wal jaalatan jechuudha. Maashaallah kan nagaa isin haa ta'u isinin jecha hedduu bareedaa soofaa akkana fakkaatu kana dalasiifatanii jiranii saaloonii ni jaraa guddaadha. Akkasuma kunillee kinooti hanga guddatu argitanii hirriba leen nama hin raffisa akkuma algaatitti maashaallah hedduu bareedee ajaa'iba ta'e hojjetameefii jira. Hedduu jaalattee jirtu jarrillee isinillee yoo jaalattan jedhaa isinin jedha. Soofaa akkanaa kana namoonni hawwitanii Arabiyaa Majlisii namni hunduun ajajata. Waan namaan adda ta'e waan layyatti jedhe wayii wanta kophaa wayii maal haa hojjechiifadhu jettanii namoonni qalbii keessan keessa yaaddanii isin dhibee jiru jechaadha. Soofaa akkana jiru kana dalasiifadha. Soofaan kun Arabiyaa Majlisii fakkaata. Hedduu bareedaa maashaallaadha. Koornarii qaba akkuma Arabiyaa Majlisiitti. Akkasuma guddaadhaallee saaloonii keessaniifillee gahaadha. Hedduu bareedaa waan ta'eef namoonni jechuu barbaadan jedhaa isinin jedha. Keessan na dubbisuun irraanfatina lakkoofsi bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 25 irratti yeroo jettan telegiraamii immoo waasaappiillee argachuu dandeettanii. Maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Goddanyoota lamaanii yookiin obboleeyyan lamaanii obboleeyyan waliin dhalatan osoo hin taane akka obboleeyyaniitti ijoollee wal jaalatan jechuudha. Maashaallah kuni ka Aasiyaati jechuudha. Hedduu bareeda hin jaalatta jedhee abdii guddaa sirraa qaba jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda. Karariin isaa kun diimaa bunni jecha. Diimaa osoo hin taane kararii bunnii fi bunniin kun carqiidha. Argitanii koornarii qaba. Akkuma soofaatitti koornarii Arabiyaa Majlisiitti koornarii qaba jechuudha. Hedduu bareedaa kan nama tokkotu jira kan nama lamaatu jira. Ammas bira kun kan nama lamaati kunillee kan nama lamaati kun ammoo nama hedduu teessisa jechuudha kan garana jiru kuni. Argitanii diizaayiniin isaa kun liizariidhaan akkanatti hojjetame akkana hodhame jechaadha. Karariin bunniin kun yookiin magaalli kun carqiidha. Karariin kun adiin kun ammoo leezariidha. Hedduu bareedee hodhame jechuudha. Maashaallah hodhaan isaa hedduu bareedaa hedduu natti tolee hedduu jaaladhee jira. Keessattuyyuu ka Aasiyaa kana kararii isaattu natti tolee isinillee maaltu akka isinitti tolee kamtu akka isinitti tolee keessan naa barreessan isinin jedha. Mee kam jaalattan kanneen keessaa kam jaalattan ka Aasiyaa kana jaalattan moo kan jaalattan lamaan keessaa kamtu akka isinitti tolee kaanillee isinitti mul'isa jechuudha. Diimaa kanaa fi bulee sanirraa kamtu akka isinitti tolee naa barreessuu hin irraanfatin argitanii hirriba nam tokko irraayyuu hin hafa jechuudha. Maashaallaadha. Hedduu namatti tola waan ta'eef mee kamiin akka jaalattan keessan naa barreessa. Kamtu akka irra bareedullee keessan naa barreessa. Wanti biraa garaagarummaa wanta biraa inumaa hin qabu tokkuma jecha. Gatiin isaallee tokkuma innillee tokkuma jechuudha. Warroonni jechuu barbaadan jedhaa isinin jedha. Gatiin isaallee gatii jiddu galeessa baay'ee rakkaasha ta'e baay'ee rakkaash. Garuu inni sun baay'ee kwaalitii argitanii abbaa tokko illee jira abbaan lama illee jira. Hunduu gara xaaliidha. Nam tokko akkanuma walirratti hojjechiifama isinis hunduuyyuu garagara banama jechuudha. Akkasuma teebiliin isaallee argitanii teebilii bareedduu taate teebilii
kama barbaadaniin kama fedha keessaniitiin ajajachuu dandeettan rakkoo hin qabu gatiin teebilii as keessa waan ta'eef wanta akka rakkoo hin qabu ka barbaadanii fi diizaayinii isinitti toleen ajajadhaa isiniin jedha maashaallah hedduu bareedaa hedduu ajaa'iba wanta ta'eef ajajachuu barbaannaan gara keenya koottaa isiniin jenna gatiin isaa birrii 90 qofa baay'ee rakasha jechaadha gatiin isaa argitanii garuu garaan isaa keessillee boondiidha akka mijooti namaa kennuuf gubbarras boondiin galee malee keessi isaa boondiidha hedduu bareedaa ka ta'e jechuudha maashaallaadha baay'ee namatti tola ajajadhaa isiniin jedha asumaan na obboleettiittis isin dabarsaa isinillee xumuraan hordofaa isiniin jedha keessaan na barreessuu hin irraanfatin kamtu akka irra isinitti tolee fi kam akka irra jaalattan na barreessuu hin irraanfatinaa isiniin jedha gara kaanitti isin dabarsaa gara kaanitti taruutuuf qophoofne jira itti qophaasni jedha kaanillee hin argitanii hedduu bareeda kinooti jechaadha maashaallaadha hedduu bareedaa kunillee akkasuma diizaayinii isaa tokkuma isiniin jedhee jira karariin isaa filannoon nama hundaatu garagara akkuma filannoon kiyyaa fi filannoo keessaan garagara filannoon nama hundaatu garagara filannoon obboleeyyan lamaatiinuyyuu tokko ta'uu hin danda'u filannoon nama hundaatu garagara karariin jarri filattillee kararii garagaraati garuu diizaayiniin isaa tokkuma jecha diizaayiniin homatti akka garagarummaa tokko hin qabu maashaallah hedduu bareeda waan ta'eef yoo jiroo jaalattan ajajachuu hin irraanfatina saaloonii keessaniifillee baqiidha hedduu bareedaadhallee ajajadhaa isiniin jedha boondii dirraa dalagama kwaalitiidhallee waan ta'eef ajajadhaa isiniin jedha maashaallaadha argitanii liizarii orijinaalii waan ta'eef ajajachuu barbaadan gara kiyya koottaa isiniin jedha maal kana qofaa miti wantoota barbaadan irraa jechuudha wanta akka farniicharaallee waan barbaadan guutuu isaa isiniif hojjannaa komodiinoon isaa jechuudha yookiin teebiliin isaa balbala tokko qaba jechuudha komodiinoo tokko qaba akkana fakkaata jechuudha soofaan keenya har'aa yoo jaalattan keessan dubbisuun irraanfatina argitanii kararii kanaa fi kararii kanarraa kamtu akka bareedu isinatti himaa isiniin jedha kam akka irraa jaalattanii fi kamtu akka irra bareedu namoota biraatiifillee deebii ta'a lamaan kana keessa kamtu akka bareedu koomentii irratti barreessuu hin irraanfatina isiniin jedha yaada qabdan hundaa koomentii irratti barreessaa diimaa kanatu santu irra bareedamu akkasuma bulee kanatu irra bareeda buleen kunillee hedduu bareeda ani gara kiyyaa diimaa santu kararii diimaa san baay'ee jaaladhe akka hunduu akkana gana xaaxalama isiniin jedhee jira duratti illee isin mul'isee jira jechuudha isin ammoo kamiin akka jaalattan koomentii irratti barreessuun irraanfatina hundi keessanuu namni viidiyoo kana ilaaltan koomentii irra barreessaa kam akka jaalattan jechuudha fedhiin namaa garagara waan ta'eef akkasuma viidiyoo namni biraallee meeshaa biraallee hin qaba soofaa biraallee hin jira ka biraallee isiniif fida jechuudha meeshaan nama hunda yeroo tokko gadhiisuu inumaa hin dandeenye gadhiisuu fi yeroo tokko geessuu inumaa hin danda'amu meeshaan nama hundaatu guyyaa tokkotti bahuu hin danda'amu waluma duraa duubaan dabareedhaan bahaa deema waan ta'eef sababa sanii fi warroonni meeshaan keessan isin hin bahinii fi viidiyoon keessan gad isin hin dhifamin obsaan na eeggadhaa isiniin jedha warroonni ajajataa jirtanillee tartiibumaan isin qabsiisaa meeshaa keessanii warroonni ajajataa jirtan tartiibaan isin qabsiisee malee osoo ka duraa jiru ka duubaa isin qabsiisuu hin danda'u warroonni dafii nuu baasii itti muddamnaa guyyaan galluu dhiyaate maal jettan dursumaati osumaa guyyaan galtanii hin dhiyaatiin qabsiifadhaa dabaree keessan qabsiifadhaa malee erga guyyaa achi ooftanii booda kan nama biraa isin dursutu jira waan ta'eef an kan nama isin dursu sun osoo jiru keessan baasuu hin danda'u obsaan na eeggadhaa isiniin jedha akkana fakkaataa viidiyoo warra ittaanullee waluma duraa duubaan gadhiisaa viidiyoon kiyyaadhaa akkana fakkaataa asumaan saabskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina eessa jiraattaa warroonni jettan anshaashaamannee jira garuu naannoo oromiyaa akka ta'e hunduma keessaniyyuu isiniif keessa jechuudha warroonni ajajachuu barbaadanillee koottaati waluma duraa duubaan ajajadhaa isiniin jira yeroo baay'ee osoo waasaappiidhaan na dubbistanii irra bareedaa guyyaa hojiirra oolaa galgala irra naa mijataa guyyaa sanbata guddaallee na argachuu dandeettanii viidiyoon kee akkana fakkaataa nagaatti horaa oolla.